السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفونك بجمتو تدعوتو أشياء عندك درتو. أكم جرتنا نجاجر الحمد لله رب العالمين دعوتو تكينا أردي من الفنير. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana deebinee dhufnee jirra meeshaa obboleettii teennaa Zuleika Umarsa. Maqaan dheeraa hin jenne. Hayyee obboleettii teennaa Zuleika Umar qabannee dhufnee irraa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana meeshaalee baay'ee hedduun nu duubatti argama. Ani maal isin jedha waa tokko lamaa miti. Manni danda'u jennee asii keessatti yaasneerra. Arra baay'ee manni keessatti hin dandeenyu jennee tumaanii eddoleen hin ga'u jennee istiidiyoo alatti hojjennee alatti isinitti agarsiisaa jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hanga xumura viidiyoo keenyatti akka nu wajjin turtanii fi warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gama keenya akka keenya dhuftan isiniin jenna. Warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna. Like gochuudhaan akka nama bira ga'uusin nu godhaa jechuu jenna. Warroonni meeshaa bitatu barbaadan immoo lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 983 48 89 kameraa immoo duwwaa 77 66 50 jechuun nu argachuu dandeessanii bilbila keenya yeroo baay'ee kadhumti 50 kana jechuudha WhatsAppdhaan dhuftanii nu argachuu dandeettan. Kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa kana jalqabarraa haga dhumaatti nu wajjin akka turtaniitiin ilaaltan abdii isinirraa qabna. Baay'ee isinitti hin dheeressu asumaan kallattimaan gara meeshaa agarsiistu isin seensifna. Hayyee daawwattoota keenyaa amma kallattimaan meeshichallee maqaa dhayaa gatilee diriifimaa fi meeshicha kana hundaayyuu isin beeksisa isiniin jedha daawwattoota keenya. Meeshaan har'aa kun meeshaa gara qarshii 300 oliiti isiniin jedha daawwattoota keenya. Mata duree irratti isinii 300 akka ta'e ilaale daawwattoota keenya hundumaafuyyuu share like subscribe gochuudhaan akka viidiyoo kiyyaa na wajjin tura. Ani immoo gaggabaabsee akka isinitti hin dheerannetti isinitti agarsiisuudhaaf yaalaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Tokko faratti obboleettiin teenya maashina uffata hodhu qabdi. Maashina uffata hodhu isa kana kun daawwattoota keenya kana bichaa miti injira irratti hodhamu kaartoonii keessa hin baasu jedhee duuba jira kun achi daawwattoota keenya qexxaan immoo roota gurguddaa lama qabdi obboleettiin teenya haluma argitan kanaan kun roota gurguddaa lama haala kanaan asitti mul'ata. Gatiin isaallee qarshii 3,300 kabiraa mootiyyuu kaawiyyaa uffata tokkosu qabdi obboleettiin teenya kun kaawiyyaan uffata tokkosu as jiraani beeytan duraanillee isiniin jedha daawwattoota keenya. Gatiin isaallee qarshii 2,800 bitama. Kabiraa immoo maashina foon daaku maashina foon daaku qabdi. Maashinni foon daaku kun haala kanaan as jira jechuudha. Daawwattoota keenya ni beektan maashina kana duraanillee agarsiisa beekaa ammallee kun kana fakkaatan isin jedha daawwattoota keenya. Maashinni foon daaku kun qarshii 2,800. Kabiraa mootu maashina juusii qabdi obboleettiin teenya. Maashinni juusii maashina juusii kun as jira daawwattoota keenya. Maashina juusii isa guddicha qarshii 3,800 fi 50 jecha 3,800 bitamee gisee fi amma 50 dabalee jira jechuudha daawwattoota keenya. Asumaan immoo wanni isin timuu barbaadu meeshaan kun na bira turee jira iddoo bitamee wantoonni gatiin isaa dabalanii jirani. Ani garuu gaafuma itti biteen fiimaafii jechuudha. Daawwattoota keenya keessaa immoo maashina qamashaati. Maashinni qamashaa yeroo ammoo 2,800 galee garuu isiidhaaf 2,700 bitamee jira daawwattoota keenya. Kana fakkaata maashinni qamashaa. Kaitaan mootu maashina buna daaku qabdi obboleettiin teenya. Kana maashinni buna daaku as bira jira daawwattoota keenya. Maashina buna daaku ni beektan warroonni biyya arabaa jirtan. Maashinni kun saachidha baay'ee orjinaala jechuudha daawwattoota keenya. Maashinni buna daaku kun hayyee daawwattoota keenya dhiiga masaliin jira. Maashinni kun akaa'u kun gatiin isaa qarshii 7,000 bitame obboleettii teenya. Amma garuu gisee ammaa kanatti 8,500 galee jira isin jedha daawwattoota keenya. Kabiraa mootiyyuu maashina kun akaa'ullee kabiraa irraa xiqqoo adda ta'e qabdi. Kunni qarshii 800 ni beeytanii qarshii kun garuu guddaadha saayiziin isaallee. Gatiin isaallee qarshii 1,350 bitame isin jedha daawwattoota keenya. Qexxaan immoo maashina uffata miicu qabdi obboleettiin teenya. Kun achumaan gadi bira jira. Maashina uffata miicuu akkuma isin argitan kana kan saala ni beektan daawwattoota keenya warroonni biyya arabaa jirtan. Suuraa kana fakkaata maashinni kun isin jedha daawwattoota keenya. Kiiloo meeqa qabata? 13 kiiloo 13 qabata. Maashinni kun nashaafaa qaba kasaalaa qaba. Akkuma isin beektan kana kun asirratti nashaafaa akkuma bakka akkuma nama adaamii namoonni jiran hundinuu namoonni biyya alaa jiran hundinuu beekanii biyya keessatti illee namni tokko tokko beekanuma jira jechuudha. Yeroo ammaa kana biyya keessatti teekinooloojiin babal'atee jira.
Kana fakkaatu isin jedha daawwattoota keenyaa maashinni ismaartiidha. Gatiin isaa qarshii 33 bitame ammallee 33 jira. Warra bitachuu barbaadan bitachuu dandeessu jecha kallattii maaliin meeshaa itti aanutti isin dabarsa. Gara meeshaa biraatti yoo isin dabarsu maashina rakabootii abbaa gadaa qabdi buleetii ta'enna. Rakabootiin abbaa gadaa duraallee beekanii siinii 12 suufiraa qaba. Fermeelloo qaba wanta jabanaa irra kaayatanii fi saarbisii tana qaba. Wanti jabanaa irra kaatan sun garaa isaa keessa jirti. Reexaan irratti affatanii gara keessa siinii kun haala kanaan akkuma argitan kana jechuudha. Sanbeen hin jiru. Reexaan immoo rakabootii sin ta'eera. Rakabootii haala qabdi. Rakabootii haala maan illee kun kana fakkaata. Siinii haala kanaan siinii akkana babbareedu tana qaba jechuudha. Siinii jaha qaba. Kun fermeelloo isa kana qaba. Bismillah. Fermeelloo isa kana qaba. Reexaan caarfatan tana qaba. Ka jabanaa irra kaatan tana qaba. Kabaraan mootuyyuu rakabootidha. Waliigalli isaa qarshii 4,000. Kun immoo kun asitti kunillee akkuma san jechuudha. Siinii jaha qaba. Rakabootichi kana fakkaata. Jabanaa irra kaatan kunooti. Fermeelloo yookaan immoo mandajaa qaba. Kun isa kana jechuudha. Kana wajjin qarshii 4,000 jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa lamaan isaa irratti 8,000. Ka itti aanu mootuyyuu feermuusii warqaammaa abbaa qabdii yookaan immoo seettii 2 jedhama. Kun asitti jedha daawwattoota keenya. Meeshaa waliin baay'atee jira dhiifama godhaatti kun rakaboota feermuusinis haala kanaan daradaramee isaanii warqaammaa irratti qophaa'ee jira. Kana fakkaata baay'ee bareedanii maashaallah tabaarakallaa. Kun ishii keessa ol baaseen saamne maaliif hin deebifna booda kaartooniitu jechuudha. Kun kana fakkaata meeshaa baay'ee bareedaa fi orjinaala jechuudha. Gatiin isaa 5,000 yeroo sanii amma garuu 5,500 ta'ee jira daawwattoota keenya. Kana fakkaata gatiin isaa feermuuzii aadiyyaa habba 4 qabdi buleetiin ta'enna. Feermuuzii aadiyyaa habba 4 kana keessaa kunoo habbaan 2 isa kana. Habbaan 2 immoo isa asirra jiru kana. Inni asirra jiru kun baay'ee guddaa fi leetirii 2 deemimmoo xinikaarri isaallee adda ta'edha. Isiin garuu feermuuzii aadiyyaa majettee nutu beekamoon biyya keessa jiru waan ta'eef akkanuma zim jennee tamakkanaa kana dhiqishoolee kana bichallee binnee filma danda'ama. Garuu immootu isii faayidaa isiitiif xiqqaa kanattis fayyadama guddaa kanattis akka fayyadamtu xixiqqaa kana 2 guguddaa kana 2 goonee fi jirra. Feermuuzii aadiyyaa 4 qabdi buleen kenna 2 kun wayi jira 2 jira jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata. Feermuuzii aadiyyaa walitti qarshii 5,000 fi 600 bitame jechuudha. Distii afuura abbaa 4 bitte abbaa 3 bitte jechuudha. Buleen kenna distiin afuura abbaa 3 kun tokko guddaan inni jalaa kun guddaadha. Inni gubbaa kun lamaan immoo likkanyaa jiddu galeessa jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya. Distiin kun inni guddaan kun 4,800 yeroo isiidhaaf binnetti jechuudha. Inni xiqqaan immoo 3,800 bitame yeroo san amma garuu xiqqaan kunuyyuu 4,800 guddichillee 3,500 ol ta'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya wantoonni hunduyyuu ni dabala. Isiin beekattee bizeedhaan bitattee ol kaawwatte jechuudha. Ammallee gara fuuldurallee numa dabala waan ta'eef warri bitachuu barbaadan kan bitadha isiniin jecha. Kan itti aanu immoo saarbisii warqaammaa abbaa 6 qabdi buleen kenna. Kun kana tokko ishii keessa baaseera. Tokko 2 3 kun 3 ishii tokko jechuudha. Tokko mootuyyuu ishii keessa iyyuu hin baafne kun haala kanaan as jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma ashagametti as jira. Kaameramaan isin agarsiisuudhaaf waan hin goone hin qabu. Kufee ka'ee isin agarsiisaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya isinillee laayikii sheef sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessuun raaffatina. Kan itti aanu saarbisii aadiyyaa jira. Saarbisii aadiyyaa illee abbaa 6 qabdi buleetiin ta'enna. Saarbisii aadiyyaa kun achuma gama jirti kunoo. Seetii 2 jechuudha inni. Seetii 2 walirra qabamtee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya xiqqoon tunis 2 kun daawwattoota keenya haala kanaan abbaa 6 jechuudha. Tunis 2 tunis 6 jechuudha. Walirratti haala kanaan warqaammallee 6 birraamma aadiyyaallee 6 qabdi buleen ta'enna. Meeshaa dachaadhaan bitte jechuudha. Kanaa jecha daawwattoota keenya kan ta'an mootuyyuu mandajaa kaarabaa 2 qabdi buleen ta'enna. Kun mandajaan kaarabaa beekamtu kan biratti garuu abbaa 2 qabdi kunoo achi jira jechuudha. Daawwattoota keenya buleen ta'enna ofii kaadhasiitillee bitte na fakkaata dachaadhaan bitte maashaallah rabbi isaa haa jaalatu. Mandajaa kaarabaa 2 kuma tokko 600 jabanaa bunaa 2 qabdi. Jabanaan bunaa 2 kunoo as jirti. Maashaallah jabanaa akkaan babbareedan kanneen kunoo. Kana fakkaatti isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan boontee achirra taa'aa jirti kuna jabanaa. Kabiraan mootuyyuu jabanaa bunaa inni irra
Ayyadha ottoota keenya kan itti aanu tarree jechuudha. Kan itti aanu immoo suuraa warqaammaa lama qabdi buleen teenya suuraa warqaammaa lama isin agarsiisa. Suuraan kun suuraa maashaallaadha. Amma dhufee originaala jechuudha ottoota keenya. Suuraa dursee hojii keessatti agarsiisa. Kana fakkaataa iddoo iddoon bal'aan jiraate silaa afee sitti agarsiise baay'ee gaariidha. Garuu iddoon an jiru meeshaan itti baay'atee jira. Kana fakkaataa isin mul'ata hojii qabadha ottoota keenya. Isa kana akka fakkaatuun bitee bishaan jira. Haala kanaan asirratti illee ilaaluu dandeessan kun kan biraan mootu kan bunaa kun kan bunaa qabaa kan bunaa isaanii kun kana fakkaata. Rakaboota warqaammaa hojjetaa maashaallah baay'ee bareeda. Suuraan kun ilmeellee qaba baay'ee takkaarraa waan ta'eef jechuudha. Kana bitti lama kalarii garaagaraa goonee jennee jechuudha. Maaliif wal yoo fakkaatan baay'ee dasnee jedhu kanaaf kalarii adda binnee fi gatii isaa tokko saayizii isaa tokko kun saayizii isaa tokko kun akka bunaa laalame walumaa jedhee jechuudha. Kana fakkaata inni kunillee akkanatti bal'aa fi akkana jiru kana jechuudha. Otoo gandachaan jira kun yeroo ammaa kana duuba isaa laastikiin hodhamee jira waan ta'eef qoshashaan keessa hin seenu immoo jechuudha. Otoo keenyaa gatii isaa waan jettan sufraan afran kun walirratti qarshii 4,600 bitame isiniin jedha. Otoo keenyaa kan biraa immoo burcuqqoo shaayii darzana afur qabdi buleetiin kenna koottan isin agarsiisa. Gara mijattiitti burcuqqoo shaayii illee isin burcuqqoo shaayii jettanii waan jennu immoo burcuqqoo shaayii aynata hedduu jira waan ta'eef aynata garaagaraatiin binnee jira isiniin jedha. Otoo keenyaa isin tuni isi teessoo qabduu fi saarbisiif jalaa qabduu fi yeroo baay'ee isin agarsiisaa turre baay'ee bareedu taateedha. Haini tun takkatti abbaan jahaa tuni qarshii 900 tuni 900 kuma tokko 800 jechuu akkatti kaartooniin kun lama kan biraan mootuyyuu kunoo tuni mootu gizima tokko dizaayinii tokko yoo dhiidee kun immoo kalarii tokko yoo baasaa oolte homaa xurgumiin qabu waa baay'ee gizee bittan kalarii adda addaa isin godhuuf kanaaf tun immoo aynata biraati jechuudha. Otoo kenna tunis adduma abbaa jahaa kunoo tunis adduma abbaa jahaa abbaan 12 kalarii tokko jechuudha. Otoo kenna sambichaa miti tunis adduma kalarii biraa yookaan dizaayinii biraati jechuudha. Otoo kenna tunis adduma dizaayinii biraati kun akka bareedu sunillee maashaallah tabarakallah baay'ee bareedudha. Kanas ishigii lama binnee jira jechuudha. Otoo kenna haala kanaan burcuqqoo shaayii haala kana bitte jirti obboleettiin tanisiin jedha. Otoo kenna Kerra subscribe gochuu hin irraanfatin asiin jecha kallattiin meeshaa itti hin dabarsa. Meeshaa itti hin dabarsu makarajii habbaa afur qabdi buleen jenna. Makarajii habbaa afur kun asirratti jira. Makarajiin abbaa afur kun haala kanaan asitti daradaramee jira. Maaliif kaartoonii keessaa hin yaafne ganaa rattamnee yeroo qottoodhaan kanneen itti rarree kenna jechuudha. Ishigii keessaa baasuun barbaachisaa miti jennee dhiifnee maaliif hojii meeshaa baay'ee waan ta'eef yeroo dheeraa fudhatachaadha. Otoo kenna kan biraa gaidhaan ummootiyyuu maashina daabboo lama qabdi buleen jenna. Maashina daabboo maashina biyya Turkiitti hojjetamu biraa ittisa jedhamu maashina baay'ee bareedaa ta'e obboleetti ennaa biyya haala kana isiniif jira isin jedha. Otoo kenna gaidhaan ummootiidha. Otoo kenna maashina bishaan danfisu lama qabdi. Maashina bishaan danfisullee kun haala kanaan maashina bishaan danfisuu kan kwaaltii eeggatee haala kanaan keessa sibiila ta'ee hin baqaa hin laafaa yaalii shittaa fi dabanna hin jedhamne maashina kwaaltii eeggatee haala kanaan lama binnee fi jirra sun jedha. Otoo kenna maashina bishaan danfisu kun tokko isaa kuma tokko 800 akka ta'e ni beekame. Kan biraa mootuyyuu joosii warqaammaa lama qabdi buleen jenna. Kun joosii warqaammaa lama achi jira. Kaartoonii keessa isallee hin baafne sun jedha. Otoo kenna haala kanaan warqaammaadhaan beekanii haala kan kana fakkaata. Kun ammoo dizaayinii biraati. Kunis kana fakkaata jechuudha. Otoo kenna haala kanaan siibitee jira buleettiyya. Warra ilaaluufillee bitachuudhaaf isin fayyada. Warra ofiisin buleetti ta'ennafillee akka maskoolee keessatti isin fayyada. Meeshaa kan hundi bittee jirtu waan ta'eef viidiyoo kana yoo ilaalte gammachuu isitti dhaga'ama jedhee yaada jechuudha. Jookii adii yallee lama qabdi buleen jenna. Kun jookii adii yallee kaartoonii keessa jira. Achitti agarsiisi. Kun kana fakkaata. Otoo kenna jookii adii yallee lamaan achi jira. Ishigii keessa jechuudha. Otoo kenna gaidhaan mootu saanii teemusii darzana 3 qabdi buleen jenna. Kun akkuma argitan kana
tokko lama jedhee darzaan sadii qabdu boleen teennaa isaanii kuni gatii isaa isaanii feermuuti 2,200 bitattee jechuudha. Isin gizeessititti amma garuu 2,600 galee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kan itti aanu mootiyyuu tirii seetti 2 yookaan haala isin argitan kanaan fireejjaa bitteerti. Tiriin kun tirii oriijinaala fi baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Daawwattoota keenya baay'ee furdaa kan kaasuun dandeenye qoodoo lafa ta'e hin cabne jechuudha. Tiriin kun sadiin isaa 2,200 afran isaa akka meeqa ta'u jahan isaa 4,400 ta'a jechuudha. Saanii shorbaa darzaana 2 jettee boleen teella saanii shorbaa darzaana 2 kana haala kanaan fireedii deebi'aa furbinneefi jirra. Shorbaa yeroo ramadaanaa itti dhuguudhaaf baay'ee fayyadee jechuudha. Saaniiwwan kuni gisee aziima adda addaa jirullee nama fayyadee jechuudha. Isin qixxatti qooduu addunyaa fakkaatu dhumama. Daawwattoota keenya kan itti aanu mootiyyuu saanii shorbaa isin tajaajilseera. Saanii zirgiitu jira. Saanii zirgillee fireedii 4 qabdu buleetiin teella. Kunoo saanii zirgii takka ababaan isii kana fakkaattu jechuudha. Saanii zirgii bira mootu ababaan isii kana fakkaattu jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaan fireedii 4 binnee jirra isin jira. Daawwattoota keenya fireedii 4 buleetiin teella. Dachaa bitaa artisiin jedhee jira meeshaa kan itti aanu mootiyyuu saanii zirgii taanee distii saramikii qabdi. Distii saramikii dhugaatii jaalladhaa jirta yoona distii kana ni jaalattan ni beeka. Namni mana arabaa jiraate namni biyya namaa jiraate meeshaa kanatti hin fayyadamne hin jiru. Meeshaan kun immoo itti fayyadamanii na dhiisaa ka jedhu miti jechuudha. Daawwattoota keenya ni beeytanii maashaallah waan baay'ee namatti toltana jechuudha. Akkuma carraan mootuu isaaniin kun maxxashaa qaba jechuudha. Waan isarraa jaaladhe keessa maxxashaa qaba. Naalaafi akka barbaadan hojjechuu dandeettamu maashaallah tabarakallah. Kurreen isaa itti ni dhabna. Garuu ilaalame yoo zayitii adda addaa wanti keessatti hafillee jiraate ilaalame bakka itti gadi naqamu qaba ilaalame. Haala kanaan yeroo keessaa naqxan footaa qaba. Meeshaan kun waan ulfaataa qabaate immoo asirratti laastikii godhanii ilaalame kana qabattanii kana asiin akka qabattanii asirratti akka hunduun laastikii itti hojjetame maali kana hundi jechuudha. Waan meeshaa kwaaliti eeggate ta'eef waan meeshaa oriijinaala ta'eef haala kanaan hojjetama malee haala kana hunda qabu marti isaa jechuudha. Daawwattoota keenya gatii isaallee yoo ta'e ni beeytanii qarshii kun 12 jechuudha. Meeshaa oriijinaal waan baay'ee tasuma jedhudha. Kana fakkaata isiniin jedha xiqqarraa guddaatti qaba. Bitaa adda fayyadama. Daawwattoota keenya meeshaa fiinaa keessaa kan nu argu wantoota baay'ee jaalanna. Kanaan itti fayyadama. Kabiraan mootuu mooqqaa fannoo qabdi. Obboleettiin jennaa mooqqaa qabdi. Mooqqaan biyya keenya keessatti yeroo baay'ee haala kanaan dhufa malee fannoo dhibu jechuudha. Haala kanaan maamasa adda addaa haala kanaan bitee fi raka mukaa jechuudha. Daawwattoota keenya waliin dhayuudha. Baay'ee fayyadde jechuudha. Haala kanaan ashagamtee dhufti. Akkasumallee bareedduu ta'uu baattu ture. Kana fakkaatti ni jedha daawwattoota keenya waxii adda addaa hojjechuuf waliin dhahuudhaaf mukaa yoomillee hin cabtu hin baqaqxu waan hin taatu xiqqallee hin qabdu guddallee hin qabdi. Kana fakkaata abbaa jaanaati. Abbaa jaasantaan ishii lama ta'e ishii lama bitee fi haala kanaan ni jedha daawwattoota keenya waxii hojjechuudhaaf immoo wanta muka ta'erraa wanta muka ta'e yoo waliin dhaame wayya sibiila yookaan wanta waliin dhahurra isiniin jedha daawwattoota keenya kan itti aanu maal isinitti fakkaate mooqqatii fimee jira. Istoofii isaatii lama qabdu buleen teella. Istoofii isaatii jechuun isa kana ni beekani. Istoofii isaatii bismillah. Daawwattoota keenya meeshaa baasuun baay'ee ulfaataadha gisee meeshaan baay'ata. Istoofii isaatiin kana fakkaata. Kun haala kanaan istoofii isaatiin lama bitattee buleen teella. Rabbi nagaan isaa gachuu namatti fayyadamu gabbisaa taasisu sin jedha qaalii xiyyaa. Amma kan hafe wanti macarra irratti naani jechuudha. Eeledha eelee biddeena lama qabdu akkasuma deemuu jenna. Eelee biddeena inni lama kunoo isa kana fakkaatti bareedduu akkatti. Sana itti as keessatti sana biddeenatti galuudhaaf kan hafteetti na fakkaate meeshaan kun fe'amu qophaa'ee jira. Obboleettiin rabna gahaa taasisu jira. Kunoo kunillee sana fakkaatti eelee daawwattee fi jira. Eeleen tuqqachi kun torban beekanii kan itti aanu mootummaa inni hojjetan obboleettiin teenya. Akkuma kaananii kanallee gara mirraa ni dubbata. Meeshaa farniicharii qabdi. Algaa qabdi. Kunoo marsa sadiitti bitattee jechuudha. Obboleen teenya kun marsaa lammaffaa kun marsa sadaffaadha. Algaa qabdi. Koontirool biffee qabdi. Qumsaaxinii qabdi. Direesingii qabdi. Kunniin immoo bakka itti hojjetame jira farniicharii jira jechuudha. Achumaan gisee xumurame
umuramee jira gizee fi amma tuma viidiyoo hojjennee tuma feena isaan isin agarsiifna kutaa itti aanutti amma viidiyoo kana share like subscribe gochuudhaan jajjabeessaa umuree jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ma assalamu